Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan channelii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Hayyega daawwattoota keenya kabajamoo kanaan dura gaa future value ilaallee turre future value ordinary annuity ilaallee turre jechuudha. Future value kun akkamitti akkaataa ittiin measure goonu ilaallee turre formulaa isaatti waliin jechuudha. Akkuma beekamu gaa future value jechuun kaffaltii qixa qixaan jechuudha. Equal payment ta'ee dhufa jechuudha. Kaffaltiin kan yeroo keewwannu walqixaan keewwannu kana jechuudha. Akkamitti fuula dura argachuu dandeenya jennee present value nuuf kennamee ittiin ilaallu laallee turre jechuudha. Arrammoo faallaa isaa ta'e present value of ordinary annuity kan jedhu kana laallaa jechuudha. Inni kun gaa faalluma isa future jechuudha. Future value akkuma jennee maallaqa har'aa qabnu kana fuula dura irratti meeqa nuuf ta'a ka jennee ilaalluudha jechuudha. Isa kana jechuun ammas ordinary annuity dhaan jechuudha. Kan dhuma isaati irratti as ending of payments kaffaltii isa dhumaati irratti ordinary annuity akkuma jalqaba ilaalletti the end of each interval period irratti kan payment kennuudha jechuudha. Waliigala isaa garuu akkas ta'e the last payment does not earn interest in nature jechuudha. Inni kun garuu faallaa isaa kanaa ta'e discountii dha jechuudha. Inni kun haala discountiin kan nuuf hojjetu ta'a jechuudha. Inni kun akkasuma lump sum payments kan nuuf adda baasudha jechuudha. They do not have the options optionii waan hin qabneef jechuudha. Lump sum payment dhaan nuuf kennuu danda'a jechuudha. Akkuma jalqabeenne maallaqni present value kun jechuudha. Future value irra xiqqaataa jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Discounted ta'a jechuudha. Yookaan gad bu'iinsa yookaan hir'isaa kan hir'isee nu argisiisu ta'a jechuudha. Akkuma imagine kana dura ilaalletti jechuudha. Future value irratti imagine future value irratti positive line irratti argama jechuudha. Akkuma kana dura ilaalletti jechuudha. Positive line jalatti kan argamudha jechuudha. But in present value they have in positive line or no the negative value side irratti argama jechuudha. Maaliifi xiqqaachaa dhufaa jechuudha. Maallaqni nuti fuulduratti saamne jechuun kana jechuun fakkeenyaaf akkuma asirratti kanatti birrii dhibba waggaa 3 dhufu each of years tokkoon waggaa dhumaati irratti birrii dhibba kan kennu ta'a jechuudha. Fuula duraaf jechuudha. Dhibbaan fuula duraaf kaayamu kun har'a irratti meeqa? Dhibba waggaa 3 dhufuu tur waggaa 3 dhufuu jechuudha. Tokkoon isaanii waggaa isaaniitti irratti har'a irratti meeqa? Dhibbi tokkichaan har'aa dhibbi tokkichaan waggaa dhufuu yookaan waggaa 3 irraa dhufuu har'a irratti birrii meeqa ta'a jennee kan ittiin calculate goonuudha jechuudha. Akkasumas kanaaf jalqaba irratti imagine irratti yoo ilaallu ta'u present value ordinary annuity jechuudha. Kaffaltiin isa waggaa jalqabaa waggaa lammaffaa akkasuma waggaa sadaffaa jedhee deemaa jechuudha. Inni kun waggaa jalqabaa kana yoo ilaallu ta'u birriin dhibbi waggaa dhufuu jechuudha. Ka waggaa tokko har'a irratti birrii meeqa ta'a jechuudha? Birrii 95.2 nuuf dhufaa jechuudha. Isa kana calculate yeroo goonu akkuma formulaa isaa kanatti galchinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Paymentiin keenya meeqa jechuudha? 100 jechuudha. Akkuma jalqaba example nuuf kennametti maal jedha? Assume that if the annuity payment of 100 birr at the end of each years over the coming 3 years waggaa 3 dhufuuf jechuudha. Kaffaltiin dhibbaa kan kennamu yoo ta'u
har'arratti meeqa jennee kan ittiin adda baafnu jechuudha. Is a lump sum payment today jennee kan ittiin baasuu dandeenyu jechuudha. Inni kun jechuudha ammallee maal qaba? This deposit the payment in the saving account at Dashin Bank that pay 5% interest rate compounded yearly. Inni kun dhala parsantaa shaniitiin kan fuulduraaf argatu jennee kaawwannee jira jechuudha. Isa kana amma har'arratti meeqa maallaqni har'a meeqa yoo kaawwanne fuulduraaf dhibbaan kun 300 kun jechuudha. Dhibbaan waggaa 3 kun har'arratti meeqa yoo ta'edha kan parsantii kanaan kaawwannu. Amma vaaliyuu har'aa laaluu deemne jechuudha. Vaaliyuu fuula duraa beekne. Vaaliyuun fuulduraa 100 ta'uu isaa beeknee jirra. Garuu hamma vaaliyuun amma har'arratti meeqa akka ta'e ilaaluudhaaf jechuudha. Kanaaf formulaan akkuma jalqaba jennetti jechuudha imagine kan ilaaluudhaaf payment or present value of annuity is equal to payment brackets 1 minus bracket 1 plus I is a power of minus n over I. Kanaaf akkuma formulaa isaatti paymentiin keenya 100 akkasuma 1 minus brackets 1 plus I keenya parsantaa 5 akkasumas the power of minus 1 jennaan jechuudha. Akkuma formulaa isaatti waggaa tokkoffaa kan ilaaluudhaaf jechuudha. Over 0.05 I's. Kanaaf isaan kana yoo walitti kaalkuleet goonu meeqa argannaa? 95.2 argannaa jechuudha. Waggaa tokkochaa each 1 years of for future 100 in 2 days 95.2 are invested jechuudha. Wanti nuti kuma dhibba waggaa dhufuutu irratti jechuudha. Har'a maal yoo invest goone jechuudha birri 95 yoo har'a invest goone waggaa dhufuuf jechuudha. Waggaan tokkochaan dhufu jechuudha. Dhibbataa jechuudha. Waggaan gaafasii har'a irratti jechuudha. Waggaan tokko kan waggaa kana booda jechuudha kan dhufu jechuudha. Har'a birri 95 ta'uu isaa kan ittiin beeknudha jechuudha. Kanaaf waggaa akkasuma illaa sadiitti deemaa jechuudha. Waliigala waggaan sadiin kun meeqa ta'a jechuudha. Birri 272.32 dhufaa jechuudha. Birri 100 each 3 years for 3 years. This annuity to 272.32 birr it shows or as at today's value. Kanaaf value'n arraa 272.32 nuuf dhufaa jechuudha. Value'n fuula duraaf ta'uu deemu yookaan value'n 300 fuula duraaf argachuu yoo barbaanne jechuudha. Har'a irratti meeqa yoo keenyedha? 272 yoo keenyedha dhala parsantaa 5tiin jechuudha. Waggaa 3 dhufu irratti akkas argachuun keenya kan ittiin imagine goonuudha jechuudha. Kanaaf percent value for ordinary annuity kana yeroo formula isaatiin ilaallu jechuudha. Maaliif waggaa 3 isaati irratti jechuudha. By using the mathematical equations for present value of ordinary annuities yeroo kana ilaallu jechuudha. Example kana irratti hunduune jechuudha. You are given annuity payment 100 birr interest 5% compounded yearly and annuity period or number of years 3 years. Waggaa 3 dhufu irratti waggaa 3 darbe irratti birri 100 argachuudhaaf har'a yoo meeqa keenye 100 nuuf ta'a waggaa 3 dhufu irratti jechuudha. 100 waggaa 3 har'a irratti meeqa yoo kaawwanne 100 nuuf ta'a jennee kan ittiin measure goonuudha jechuudha. Kanaaf at the same times the amount compound or by summing the discounted value. Kanaaf value'n 100 kun maal ta'a jechuudha? Discounted ta'a jechuudha. Ni hir'ata jechuudha. Akkamitti akka hir'atus kan ilaallu ta'a jechuudha. Formula isaa kanarratti present value of annuity is equals to 1 minus 1 plus I is the power of minus n
over I jennee kaawwannaa jechuudha. Formulaan isaa normaalii isa kanaa jechuudha. Akkuma fakkeenya nuuf kenname kanarratti hundaa'uudhaan yeroo kaawwannu jechuudha. Dhibba payment irra kaawwanna akkasuma 1 minus 1 plus 0.05 brackets the power of minus 3 the lump sum godhu jira jechuudha. Lump sum yeroo goonu hunda waggaa hunda yeroo walirratti qabnu lump sum jennaan jechuudha. Over 0.05 jennaan jechuudha. Isa kana wanni braaketii keessa jiru qofti meeqa ta'a jechuudha. 2.732 dhufa jechuudha. Akkasuma multiply by 100 or the future value isaatiin yoo waliin baay'ifnu jechuudha meeqa dhufa. Birriin dhibbaan waggaa 3 har'a irratti 272 ta'uu isaa totally from each years or 3 years yeroo argannu isa kana dhufa jechuudha. Waliigala isaa wanni waliigala ta'u jechuudha. 272 argachuu keenya argannaa jechuudha asirraa jechuudha. Kanaaf asirratti wanni hubachuu qabnu maallaqni waggaa dhufuu irratti kuma 100 nuuf ta'u har'a meeqa? Qarshiin har'aa meeqa? Qarshiin 100 waggaa dhufuu har'a qarshii meeqa ta'a jennee kan ittiin meejar goonuudha jechuudha. Inni asii olitti ilaalle kun jechuudha. Kanaaf haala kanaan annuitiin kan ittiin ibsamudha jechuudha. Present value of annuity jechuun faallaa future value ti. Future value jalqabumatti akka kenne maallaqni har'aa fuula duraaf meeqa ta'a yookaan dhibbii har'a qabnu fuula dura irratti yookaan waggaa 3 dhufuuf meeqa ta'a jennee kan itti isaamnu future value jennaan ordinary annuity. But present value of ordinary annuity irratti maallaqni waggaa 3 booda qarshii 300 ta'u har'a meeqa? 300 waggaa 3 booda dhufu har'a yoo hisaabne har'a meeqa ta'a? Har'a silaawu discounted ta'a jechuudha gad bu'a. Present value waan ta'eef. Present value yeroo hunda discounted dha. Maaliif yoo jenne wanta waggaa 3 booda dhufurra wanta har'aatiitu irra rakishaa jechuudha. Wanta har'aatiitu irra gad bu'a. Haa baalaansii wal qixa ta'u malee. 200 har'aatii fi 200 waggaa 3 booda wal qixaa miti. 400 waggaa 3 boodaatii fi 200 har'aa maybe wal qixa ta'uu danda'u jechuudha. Bakka irratti wal qixxummaa dhabuu fi wal qixxummaa argachuu isaanii kan irratti beeknudha jechuudha. Kanaaf present value kana fakkaataa jechuudha haalli itti calculate godhamu jechuudha. Kanaaf arga qophiin keenya kana fakkaataa video yookaan qophii itti aanu irratti kan itti wal agarru ta'a jechuudha. Har'aaf qophiin keenya kana fakkaataa hanqa qophii biraatti wal agarrutti nagaatti isiniin jechuu barbaadna.